nagaa caaluu nagaa waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu hordoftoota kiyyaa mara keessaniif isiniin jechuun jaaladha. Warri nafaana dhiphachaa jirtanii kallattiilee garaa garaadhaanii waaqayyo gooftaan koo isinaa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Biyyi lafaa biyyuma lafaati, biyya qormaataa, lafa qormaataa, lafa rakkoo, lafa dhiphinaatidha. Egaa namni amma barbaade jabina isaa ofitti odeessu, diinatti odeessu, namattis odeessu jechuudha. Gaaf tokko keessaa gaafa tokko hin dadhaba jechuudha. Ani suura isinii gallakkiseen ture sababa miila kiyya dhukkubsadhu. Biyyuma ormaa keessatti akkas ta'e jechuudha. Madaamii kooti kan hundumaa irratti hojjete jechuudha. Biyya Kaatar yeroon turetti lubbuu koo barbadeessuu balleessuu yeroo itti dadhabdutti macaafa qulqulluu dirasii na jalaa hawwaaltii na jalaa dhoksite. Macaafni sunillee akkam akka goote maal akka goote illee yeroo waaqayyo natti mul'isu ture jechuudha. Kanas immoo anaanu na jiraachifte, narrattu mirga qabdaa, anaaf iyyuu darbitee naa loltee, du'a na oolchite, yeelloo na oolchite waanta ta'eefi dubbii sagalee keetiif immoo ati hin dubbatattaa hin faradatta'een dhiiseetoo gara biyya kootii akka dingataa galee jechuudha. Seenaan dabarsiseen odeessaa jechuu koo miti. Miillatu na dhukkubaa gaayii biyya Arabaa seenee ji'a lammaffaa keessa ji'a lamatti narra ga'e kuni lafa keessa lafuma akkanaa kun akkuma kanaa bakkee wayii deemanii hin beektu jechuudha. Bakkee ashawaa deemanii achitti wanta ta'e na ciniine miiluma koo jechuudha. Wanta na ciniine sanas hin agarree sanarraan kan ka'e kinoo hangarraatti adagaa makaraa okkolumsa kan hinanii baadhee deemuu biyya koottis galeeraa. Biyya koo garuu waggaa tokko taa'ee deebi'ee biyya lafaan guutisiniin jedheera isinitti agarsiisti waan ta'eef waggaa 10 tura, waggaa 20 tura hir'uun sanuma wanta ta'eef kanadha xiqqoo na dhukkubaa na nyaata bakka baay'ee tokko na holi keessattuu hojii hunduma hojjedhee xumuree gara carqii tokko sun yeroo naqu addunyaan kun bakka addunyaa koo miti. Kanadha isiniin jechuun jaaladha. Kadhata keessaniin na yaadadha. Gaafa kokkolfinee gaafa waan baay'ee dubbannu uumaa waan rakkoo qabne waanuma nutti tolee jiraannu ni fakkaanna malee waan baay'eedha jechuudha. Ani immoo jabduu cimtuu waa baay'ee ishii darbite sana jedhee yeroo hunduma bakka ofitti odeessa. Isa dhugaan isiniin jedhe ofitti odeessa jechuudha. Waan hunduma akka hin danda'u jechuudha. Gaafan immoo bakka danda'e jedhe deebi'ee wanta na dadhabsiisutu ni jiraata. Seenaan ani dabarsee fi wanti ani ta'ee akkatti inafu isiniif waadaa galee dubbadheeras akkatti inafu nan dubbadha. Gaafa tokko baafadheen taa'een bulgaafadheen nan dubbadha. Akkatti kun hundumtuu narra gahe akkamitti akka ta'e tasgabbiidhaan seera qabeessaan kaameraawwiidhaan istiidiyoo bareedatti dubbadhee akkan obboloota koo shaamarran biraan ga'u unan amanaa. Keessattuu kan biyya alaa foon shaamarree biyya Arabaa jechuun eelee sibiilaa dugda duubaati. Diimaa miti kan ishii akka guggubatetti yaadanii noormaalis akka foon isheen taane akka ciccitetti yaadahanii sijjammar shaamarreen biyya Arabaa boochuudhaas gaddituudhaas dhukkubsattuudhaas waattuudha eeyyatu kan namni birmaanneef jechuudha. Igalameti kanaaf iyyuu miillatu na dhukkubaa. Seenaa isaa immoo yeroo biraan sinitti himaa. Biyya kana keessa taa'es inaasa'uu akkuma isiniin jedhes immoo calli jedhee inaasa'uu. Garuu guyyaa naasa'u nan qaba. Guyyaa naasa'u nan qaba. Akkatti naasa'us nan qaba. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Dhukkuma namatti hin dhukkubsachaa jiru kanadhaan illee waggaa 2 jechuu jiini tokko kan hafe sistariin koo kan lubbuun ishee darbe yeroo tokko wanti baay'een namaan mormaa afur daddarbu ni jira. Garuu
inni haadha koo nyaate anaan akkana nyaanne namana. Yesuus inni guddaadha. Inni amanamaadha. Mul'ata keessan gaafa argite diin kaayoo keessan gaafa argite sana dhooftee sin harkaa duubatti hambisuudhaaf jettee tattaafattee anarrayyuu cimtuudha. Anarrayyuu jabduudha. Anarrayyuu dandeessuudha. Isiniin jechuu jaaladha maleedha. Inni asirraa xaxaxaxat jedhu isiniin jedheera gisee baay'ee akkana sirraa iyyuu fi akkana sirraa watawwatu miti na dhukkuba isiniin jedheera. Isa kana kaa obboloota kiyyaa qaalii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hundisaayyuu homaa miti. Warri immoo naaf yaaddoftan dhugaa dubbachuuf warri si yaaddessise dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Yeroo baasanii dubbatan nama wayyaa kallattii baay'inaan baasawee poostii godhee namoonni baay'een gareedhaan illee hidhattanii illee naa kadhachaa kan jirtan ni jirtu. Gooftaan koo sinaa eebbisu isiniin jecha jechuudha. Egaa safara Ruuttaa fa'ii akkasumallee safaraa Hermeellaa fa'illee wantoonni tokko tokko ni jira jechuudha. Ruuttaan fa'ii guyyaa har'aatti Abiraamidhaan argachuudhaa fi qaxaroo qabataniitu jiru. Isas immoo daaniin hin barbaachisu jedhee deef immoo rakkoo hin qabaatu jedhee jalqaba garuu gaafa sanatti manii yaada biraa yaaddanii karoora biraa karoorfattaniitudha immoo maalidha jennaan nuti maal karoorfannaa fidattaniituma deemtuudha. Egaa 500 otoo Hermeellaan hin dursiini ofishiitii fi kabajuudhaaf waan yaadde fakkaata jechuudha na dubbichi. Garuu immoo hin barbaachisu ture. Waanuma waliin dhaaniyyuu hin beekamu. Maatiin hin cannaqamu, haatiin cannaqamti, abbaan hin cannaqama. Iddoo biraa keenya fa'ii kan jedhanii ni jiru jechuudha. Abiraami haadhaaf abbaa isaa bira yoo dhaqe haati yoo nama faana cannaqamte homaa miti. Abiraam of danda'aadha. Qabeenya qaba. Qabeenya isaatiin yaalama. Bakka cabalaasee tiraanspoortii garaagaraa osoo ta'e qabeenya isaatiidhaani yeroo baay'ee haati kan namatti dhiphatti namatti cannaqamti kan jedhan gaafa oma farkaa hin qabne dhukkubsataa ta'anii hirkattuu haadhaa ta'an lafa lixaa dhabdiin gadditiidha. Akka kootti otoo dhaqee haadha biraa bakkee kadhataa mana geessanii baay'ee bareedaadha. Isaanii karoorri isaanii ittiin hojjechuufi bakka ittiin hojjechuuf isiniin jechuun jaaladha. Innaa maalumaaf iyyuu jechuudha gooftaan koo sin haa yaadatu araarri isiniif haa ta'u. Isa dhugaan isiniin jedhee hojiin keessan namaaf hin galu karoorri keessanis namaaf hin galu. Amiruun immoo dhugaa gootaadha. Amiruun baay'ee natti tola. Amiruun baazawee durumayyuu hiriyaa Abiraamidha. Durumayyuu hiriyaa Abiraamidha. Yeroo wayiyyuu ayimii biraankii yerootti godhanii harma ishii kana qaqqabatu Amiruuni argeen ture jechuudha. Inna qacaa wayii ture jechuudha yeroo sana Abiraamii. Isa kanaaf falmaaf jira dubbataa fi akkamitti dhaanitti waadaa walii galaa. Nan fida akkamittiin jedha. Abiraamu fayyaa isaatti hin deebine, nagaa isaatti hin deebine, isa afawootii akkamittidhaani. Kanaafiyyuu fayyoo obboleessa isaatii hin barbaadu jennaan inni amanuun immoo gara laafummaa isaatiidha. Gara laafummaadha malee waan biraa miti. Anaa garuu naa galeera dhufeetuma deebi'aadha. Isa biraanis immoo maatii biraan geessine jedhee kana mannaayyuu iddoo biraa kireessinee fi akka isaan hin argine akka deef hin arginetti akka jiraatu ni taasisna. Jala gorree akka guyyaa kana Abiraam hin dhufne ni goonaadha kanii isaan jechaatoo jiranii. Kanaafiyyuu maal jedhareeti waan deef hojjechaa jiru yookiin immoo gochaa jirutti akka isaan walii hin galletti kan isaan dubbatan jechuudha. Akkasumallee Joo fi Buruuk jechuudha. Mana Ruuttaa fa'ii dhaqanii Ruuttaan eessa jirti? Ruuttaa fi Abiraamii wal arguu hin qabanii lafa kaleessaatti isa deebisuudhaaf dubartiin kun abbaa manaa ishii hiitteetti. Isa kanaafiyyuu fayyaa ta'uu qaba, nagaa ta'uu qaba jennaani. Kana dura akkaati sarraataanyaadhaanii itti roorristee hanga deeffarannati dirasitti iyyuu geessetta waan ta'eef isaafis kassasamteetta jennaan. Waraqata iddoo argatanii fiddanii nutti kennitan jechuudhaani Buruuk tarsaaseetoo jira jechuudha.
joonillee baay'ee tokko dhaadate bilbilas akka waan bilbiluu wayii ta'aniin bilbillee amma sana muluu silaa poolisiin hin dhufa ta'uu danda'a zabanyaanis hin dhufa ta'uu danda'a sobaadha jechuudha. Innaa hojiidhuma hojjechaadha kan isaanii jiran jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin kalee saddee fi baay'ee nama baay'ee haarseera waadaa galuun qabu ture. Inni hormiyyuu daaniini haala sanaadhaan in ta'uu fayyuu qaba jedhee dubbachaa ture. Inni immoo akkamittidhaan kana hundumayyuu gochuu danda'e kan jedhani namoonni baay'een haasawaadha kan turan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi amiruu fi amaanuunis fayyuu Abiraamidha. Abbaa barbaade yoo filate abbaa barbaade faana yoo jiraatira ta'e fayyuu isaatu barbaachisaadha. Fayyuu qaba. Sabiraanis immoo deefi maalidha? Iddoo isaa yoo ati beekteetta ta'e obboleessa keetiif qaqqabu obboleessa keetidhaa fi yaaduutu si barbaachisa dursaniiti. Hojii efaa yoo ta'e hin beekta. Ati efaadhaa fi obboleessadha. Abiraamisuuf obboleessadha. Akkamittidhaan akkas ta'uu danda'a? Jennaan baqqaayii argamuu hin qabu. Waa'een saapiraayisii isaanii achumatti afuu qabaa. Hin barbaachisu saapiraayisiin erga fayyee boodadha. Kanaafiyyuu amma immoo deebisanii harka isaanii keessatti galfachuu fidha malee wanta biraa miti. Dhuguma deefi itti walii galee wantoota kana keessatti inni fidee dhufeera taanaanii gatii guddaa kaffaltaa obboleessa keedhaa fi gatii guddaa si kaffalchiisaa. Gatii guddaa obboleessummaan kee inafaa dhaqanii isaan jechaa jiranii dhimmi namummayyuu waan kana hin dhiisu kaasniin jechuu jaaladha. Namummaa wantumti isaayyuu naan galle dhugaa dubbachuuf ana wantumti isaayyuu naaf hin galle jechuudha. Tokko hafuura jedhameera ta'e lafa kadhataa deemameera iyyee bahuu qaba. Yeroo tokko tokkos immoo akka kun waan bakka amantii deemuu sodaatanii akkasidhas jechuudha. Isa kanaafiyyuu bichaan hin beekanii dhugaa dubbachuudhaa fi daaniidhaa bilbilleetu bakka yookiin immoo mana daanii deemnee fuuneetoo ni deemna. Daaniin immoo rafeetoo jira laayifirra wanta buluu fi bilbila hin kaasudhanii fiidiyoon kun ganama waraabame wanta ta'eefi bakka buziyyeetti sin bilbila buziyyeen wajjin ta'uu qabdiidha kan jedhamu. Qoy buziyyeen bira dhufteetti taanaan haadhaaf abbaa bira hin jiru taanaan deefee Addis Ababaa jira yookiin hin sobde beejarittiin dhugaa dubbachuuf yookiin buttaa jiraayyuu hin geessine ta'uu danda'a jechuudha. Naa hin beeku sinin jedha hordoftoota kiyya qaalii baay'een sin jaaladha. Dhugaa dubbachuuf baay'een sin kabajaa sinin jechuu jaaladha. Waaqayyo abbaan koo sinaa eebbisuu sinin jechuu jaaladha. Na jabeessaa immoo subscribe naa godhaa sinin jedha. Inni biraas immoo gara sagantaa hin deemnee gara sagantaa naan jechaa turtanii ani deemeera dhugaa dubbachuudhaa fi gastaawus illee galeera naaf kadhatameera sirrittiidhaan jechuudha. Guyyaadhuma waaqayyootiin geenyinatti fakkaata. Bara kana naan hin jenne guyyaa kana naan hin jenne akkuma Abiraamiif kakate waaqayyo naa kakateera. Garuu immoo yeroo fi saatii qaba waaqayyo sinin jechuu barbaada. Hojiidhuma faana wal qabateetidha. O'uma faana wal qabateetidha. Kinoo saatii kana nama biqiltuu hanga kanaa jechuudha. Kan inni bishaanii obaasu jechuudha. Kanaafi isa kana sinin jechuun barbaada. Wanti hundumti isaayyuu waaqayyoodhaa fi hin danda'ama. Naa daawwadhaa bilbila lama yoo qabaattan immoo banaatiin lafa kaa. Anaafis guyyaa fi yeroon saatiin akka ga'u biyya kootti galee akkam boqodhu sinin jechuu barbaada. Lammii koo qaalii gooftaan koo sinaa eebbisu guddaa sin jaaladha ishee.